Suuta jennee halkan walitti dabarraa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti baradheera. Haa ta'uutii garuu kutaa 8 booddee maatiin kiyya humna qabaniin na barsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo sana gaaffii jaalalaa fi gaaffii gaa'elaa dargaggeessa na gaafatetti heerumeen gaa'ela keessa seeneen jiraachuu jalqabe. Jireenya lafa kanaa keessatti waan akka dhabuu dhukkubni guddaan addunyaa kanarra hin jiru. Fayyaa ta'anii dhabuu hiyyoomuu waan gochuu barbaadan wanta dhabaniif akka of hanqisuu wanti namatti dhaga'amu namaa gadi kan nama godhu hin jiru. Maatii hiyyeessa jedhamu keessaan dhaladhe. Otuu haati kiyyaaf abbaan kiyyaa halkaniif guyyaa hin hojjetani ta'ee milkaa'uu fi dideetiin jedhamu. Haa ta'uutii garuu hangan of bareetti abbaan koo dhukkubsatee sireerra ciisuu yeroo qabattullee sababa dhabiinsaan mandara namaarra naanna'ee qoraan falaxa ergaa ergama hin qota waa bitee gurguree buufachuuf ni yaala fi kanneen kana fakkaatanii. Haati kiyya ergan of baree kaasee hanga har'aatti abidda jalaa kaateen beektuun haraqee danfistii. Farsoo naqxii gabaas qabdii. Haa ta'uutii garuu wanti hojjetani kun eessan akka deemu eessa akka dhaqu hin beeku. Waggaatti nu ijoollee isaaniirraa uffata jijjiiruu hin danda'ani, dabtara mana barumsaa nuuf bituu hin danda'ani, nyaatallee guyyaatti 2 nyaachuu hin dandeenyu. Abbaan koo ijoolleen koo waan namaa ilaalti, waan namaa hawwiti, waan hiriyoonni ishee godhachuu barbaaddan godhachuu feeti jedhee ni dhukkuballee taanaan ganama barii ka'ee otoo aaduu gara hojii bakka waameetti deema. Kana hunduma keessaa garuu manni keenya duwwaadha. Yeroo beelofnu yeroo rakkannu haati kiyya amma maallaqa as kaa'een turreeyii eessa dhaqe jettee ni fuutanii jettee nu shakkitee yeroo nu reebdu amma immoo akka nuti hin fuunes beektee abbaa manaa ishee waliin yeroo walitti buutu innis akka hin fuune yeroo hubattu gadi teessee maaltu fuudheen jedharee jettee yeroo boossu arguun bartee guyyaa gabaan jiruu mana keenyatti mul'atudha. Ni hojjetama haa ta'uutii garuu wanti hojjetamu bu'aan isaa bakka inni deemu hin beekamu. Bu'aarrayyuu darbee hundee isaa jalaa nyaatee haati kiyyas abbaan kiyyas namarraa liqeeffatanii liqii sana immoo deebisuu dadhabanii liqii sana deebisuuf nama biraarraa liqeeffachaa waggoota yeroo lakkoofsan yaadadha. Haadhaaf abbaa koof mucaa hangafaa waanan tureef rakkoo mana keenya keessaa hunda sirriitti nan beeka. Dhiphinni isaanii hinnaaf gala. Dhabiinsa isaanii nan arga. Anis kaayyoo kootti guyyaa tokko milkaa'een haadhaaf abbaa koo dhaba kana jalaa nan baasa jedheen nan abjoodha ture. Haa ta'uutii garuu kutaa 8 ga'een dabtara kutaa 7 yuunifoormii ciccitaan beelaan mana barumsaa dhaquun yeroo naaf gamu heerumatti hin seene. Haati kiyyas tarii heerumtee siif toluu danda'a heeruminaan jette. Anis carraa uumaan kenne bilisaan kan argattu kennaa dubartiidha mitire. Dargaggeessa baay'ina jaallachuu isaanitti himu tokkotti nan heerume. Akkuma na fuudheenis dargaggeessi kun gara magaala biraatti na fudhatee waliin jiraachuu eegallee. Magaala waliin jiraachuu eegallettis ofiif dargaggoon kun hojii gurgurtaa daandiirraa yookiin immoo waan akka kaalsii, paantii, sigaaraa, karameellaa, loozii, kobbee, dabtara, soolii kophee fi kanneen kana fakkaatan sharaa afuun bakka gabaan gaarii jiru deemuun daldaluun nu jiraachisuu eegalee. Anis manan oolaatii hangam manan oolu mana namaa seeneen deddeebi'aa utuun hojjedhee jedhee yeroon gaafadhu lakkii akkam haadha manaa koo taatee mana namaa galtee hojjettaa hin ta'uu jedhee na dideem. Anis bakka inni hojjetutti bakka inni jirutti laaqana isaa fi geessaa jaalala gaarii waliin dabarsaa waggaa 2 waliin dabarsine. Hanga waggaa 2tti ani qoricha ulfaa fudhu baadhus haa ta'uutii garuu daa'imni gadameessa koo keessatti uumamuu didee. Waggaa 2 booddee garuu mana amantaa garaa garaarra naanna'een rabbinaaf milkeessee daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Abbaan manaan koos natti gammadee jaalalli keenyi kan duraarra dabalee waliin jiraachuu itti fufne.
haa ta'uutii garuu daa'ima garaatti godhadheen baatii 5 fi torbee 2 yeroon fixutti abbaa manaa kiyyaaf laaqana geesseen otoon deebi'aa jiruu ganna dhaatii roobni daandii irratti natti dhufe. Anis dibaabee qabadheen manaa waan hin baaneef hanga roobni darbutti mana namaa jalan dhaabbadhe. Roobni yeroo caamus suuta jedheen keessa deemuu eegale. Daandii guddaarraa gara daandii manni keenya dhiyaatutti tarkaanfachuuf yeroon jedhu lolaan bo'ii gidduu bal'inni ishee meetira 1 hin guunne ni jirti ture. Anis boolla sana suuta jedheen nan tarkaanfadha jedheen miilla kiyya yeroon kaasu otoon gamatti hin ce'iin miilli koo duubaan mucucaatee bo'ii lolaa sana keessatti ulfa ta'een kufe. Namoonni naannoo sana jiran battaluma dhufanii na kaasanii. Haa ta'uutii garuu dhiigni yerooma sana narraa dhangala'ee. Mana galuunis mana yaalaa deemuunis bitaanatti ta'ee. Wayyoo daa'ima koo waggaa 2 booddeen argadhe nan dhabe jedheen mana galeen fooxaa wayii fudheen gara hospitaalaa deemee. Isaanis akka daa'imni boqotee jiruu fi qaama kiyya keessatti dhiiga akka jiru natti himanii. Bilbilas ofirraan qabun ture. Abbaa manaa kootti himuu hin dandeenye. Qaama kiyya keessaa daa'ima boqote ilma dhiiraa meeshaadhaan harkisanii na keessaa baasanii. Baay'ee ulfaataadha. Argatanii akka dhabuu kan namatti jabaatu hin jiru. Sa'aatii muraasas hospitaala keessa akkan ciisu naaf eeyyamanii. Abbaan manaa koos namoonni muraasa hospitaala keessaa waan beekaniif isa bira yeroo darban yeroo gara mana isaaniitti galan daandii irratti akka itti naaf himan akkan hospitaala jiru itti maddee innis za'a 12tti dhufee na qaqqabee waan ta'es baree boo'ee kanfaltii barbaachisus erga narraa raawwatee booda naannoo galgala toora za'a 2tti gara mana keenyaatti deebinee anaaf imimmaan naaf dhaabbachuu yeroo didu abbaan manaan koo dhiisii Rabbi kabraa yeroodhaan bakka nuuf buusa jedhe na jajjabeesse. Anis tole jedheen jajjabaachaa baatii 4 baatii 5 ammas daa'ima argachuuf yaalii gochuun eegale. Haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu dide. Otuma ijji kiyya arguu fuulli abbaa manaa koo natti jijjiiramuu jalqabe. Kanaanis mana ooltaa maaliif hojiin hojjettu jedhe na gaafate. Anis mana ooluun yaada kana keessatti of ceephaasisaa jiraachuun na jibbisiiseera. Hojii naaf barbaadeetii nan hojjedhaa ganama baheen galgala deebi'aa jedheen deebiseefi. Kanaan innis hojii naaf barbaaduun hoteela keessa keessummeessituu akkan hojjedhu naaf argee. Anis hojjechuun eegalee. Mindaa kiyyaanis gatii mana kiraa kanfaluun tiippii namoonni qarshii 2 qarshii 3 naaf kennaniin immoo walitti qabeen buddeenaa fi waan ittoo ta'u biteen gara manaatti galuun baasii inni kana dura danda'u ture mataa kiyyaan danda'uun eegalee. Innis hojiin kan kee mana keenya kan danda'u yoo ta'e ani immoo walitti qabeen kan koo hojii kiyya guddifadhaa mana kireesseen suuqii uffataan banadhaa jedhe na gaafate. Tole jedheen jabaadhee hojjechuutti hin fufee. Otoo daa'iman godhatiin ammas waggaa 1 gahee. Yeroon waggaa 1 guutuu kireeffattoota gara biraa mooraa kiyya keessa jiraatan irraatii oduun taane dhagahuun eegalee. Yeroo ati hojiif manaa baatu abbaan manaan kee dubartii gara biraa fidee waliin oolaa sa'aatii dhufaatii kee waan beekuuf sa'aatii dhufaatii kee irratti immoo ni gaggeessaanii jedhanii natti haasa'anii. Nama 2-3 irraa dhagaheen dhumarratti gaafa inni kana na godhu natti maa jedheen bilbila nama biraan hojjedhu kenneefiin gara hojii koo deemee. Walii galeen bulee masaa naannoo toora za'a 4 irratti naaf bilbilanii. Kottu fidatee dhufeeras naan jedhanii. Akka nama haati yookiin abbaan jalaa du'ee bilbilaan itti himanii daandii irra deemuu dhaqni koo na qorree maal akkan argu rifachaa gara mana kootti deemee. Nyaatanii hojjedhe otoo nyaatanii irraan hin bahee. Eenyu waliin dhufte jedhee yeroon gaafadhu obboleettii kiyyadha intala daadaa koodha jedhee washakkatu eegalee. Manaa baateetti jettee dubartii gara biraa fiddee dhufuu jalqabde miti. Dura gurra kootiin hin dhagaa har'a garuu ija kootiin hin arge. Lamaan keessan albee kanaan otoo isin hin kukkutiin dura
amma dafaa mana kanaa bahan jedheeniim. Battaluma lamaan isaanii gadhiisanii bahaniim. Aariin gaddeen gara hojiitti osoo hin deebi'in hamma galgalaatti manuman tureem. Abbaan manaan kiyyee hin dhufneem. Buleen gara hojii yeroon deemu gara manaatti dhufee uffataa fi kansaa kan ta'e hunda fudhatee ati yoo naaf da'uu didde ani dhala malee nafaaree jedhee waraqaa irratti naaf barreessee sireerra kaa'ee dhiisee baheem. Galgala hojiitii dadhabeen gaafan deebi'u waraqaa sanan argeem. Abbaan manaan kiyyaa na dhiisee deemeem. Kanaan qofaa ta'een dhiphina sammuu rakkina gaa'ela keessatti daa'ima dhabuurraan nama mudatu danda'een qofaa kiyyaa magaala guddaa keessa jiraachuun jalqabeem. Guyyaan gara torbaniitti, torban gara baatiitti, baatiin immoo gara waggaatti otoo jijjiiramanii hojii kana hojjechaa manuma kana keessa jiraachaa waggaa 12 dabarsee. Takkaa maqaan naaf kennameera dhala godhachuun dandeessuun jedhamee. Dhala godhachuufis yaaleen ture. Dhiira na fuudhuufis na jaallachuufis natti dhiyaatu dhalli na didee jennaan abbaan manaan koo na dhiiseen jedha. Isaanis narraa yaalanii dhala kan hin godhanne waliin hin jiraannu jedhanii hunduu narraa fagaataniiru. Waggaa 12 turtii kana keessatti gaafa gaddan halkanuu namaan bari'u jedhama mitiire. Guyyaan tokko tokkoon ishee akkatti naaf dabartu anatu beekaam. Hanga waggaa 12tti abbaan manaan kiyyas ijoollee 4 dubartii mana koo keessaan baaseerraa fuudhee waliin horataniiru. Isa na beekuuf, isa na ilaaluuf jireenya jibbisiisaa waggaa amma kanaa dabarseellee ijoolleen fakkaadhaam. Kanaan turtii waggaa 12 booddee mooraa mananii kireeffadhee jiraadhu. Haati manaan isaa waggaa 2 dura kan boqotte waliin haadha manaasaa waliin ilma tokko kan qabu. Ilmi isaa yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojiis asuma magaala kanatti qabattee waliin kan jiraatu. Abbaan manaan kottu walitti gallee waliin jiraannaa hundaafuu atis anis qofaadhaa jedhee na gaafataam. Seera qabeessaanis jaarsa gara maatii kootti ergee bulchiinsa magaalaatti deemnee waliif mallatteessinee nama guddaa kana waliin haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegallee. Waan hundumaafuu rabbi guyyaa qaba mitiire. Kan nama ajaa'ibu nama kanatti heerumeen baatii 3tti ulfaa'e. Waggaa 12 dhiira hedduurraa yaalaa kanan ture baatii 3tti nama kanarraan ulfaa'e. Ani ofii kiyyaaf dhugaayyuu natti hin fakkaanne. Akka kaleessaa bakka hojiitti illee rakkoon akka nan mudanneef jedheen abbaa manaa kiyyaan hojiin dhaabaa jedheen gaafadheeniim. Innis dhaabii jedhee na dhaabsisee. Sababiinsaa ofiis hojii qaba. Gatiin mana kiraas sirriitti haala gaariin nu jiraachisuu danda'aam. Namni itti heerume umriidhaan dachaa kiyya ta'uuf xiqqumatu saafaam. Kanaan baatiin 9 guutee intala dubaraa baay'ee bareeddu tokkon argadhe. Innis haadha manaa isaarraatii ilma dhiiraa tokko qofa argatee daa'ima waan dhabeef baay'ee gammadee. Kanaan maatiin kiyyas maallaqa ergeefiin dhufanii na ilaalanii nu eebbisanii gara biyyaatti deebi'anii. Jireenyis anaaf akka haaraa taatee iftee gadda sana keessaa na baastee ija daa'imaan na gammachiisuun Waaqayyo na yaadateera jedheen jiraachuutti hin fufeem. Kanumaan otoo jirru ilmi abbaa manaa kiyyaa nan fuudhaa jedhee abbaa isaa gaafateem. Abbaan isaas ati kanaaf naa geenyaan cidha gaariitiin baasii hunda danda'een sin fuusisaa yeroo barbaaddetti jaarsummaa siifan deemaa jedhee deebiseefiim. Anis nan gammadeem. Ilmi abbaa manaa kiyyaa baay'ee nama gaariidha. Nama amantaa isaatti cimaa, qalbii gaarii qabu, sammuu inni qabu eenyullee kan hin qabne, fageessee kan yaadu, nama qixxee godhee kan ilaaludha. Kanaaf otoo fuudhiin dura jaalallee kee fidiitii natti argisiisii jedheen gaafadheen anis yeroo kan innis tole rakkoon qabu jedhee naaf deebisee. Guyyaa 2 booddee konkolaataa kontiraata fudhatee jaalallee isaa fidee dhufee. Yeroon ijaan argu na weeraree. Dhaabbattee miillaan deemuu hin dandeessu. Wiilchariidhaan deemtee. Waggaa 3 dura kutaa 8ffaa otoo barattuu balaa konkolaataatiin akkana akka taate hanga ammaatti fooyya'aafii jira malee guutummaatti akka hin fayyine mucaan abbaa manaa kiyyaa natti hime. Miirri mucayyoo akka hin tuqamneef jedheen miira keessa kiyyaa dhorkeen buna danfiseefiin nyaata nyaachiseen gara abbaa isaatti bilbilee. Waan akkanaadhaa jedheen yeroon abbaa isaatti himu abbaan isaa fiigee dhufee. Bilbilees ilma isaa waamee. Hangam gaarii yaaduu dandeessa? Nama gaarii ta'uu dandeessa?
haa ta'utii garuu gaa'ela kana keessan seenta taanaan ati anaaf ilma ani immoo siif abbaa ta'uu hin danda'u jedheetti hime. Yeroo kana ilmi abbummaa situ naaf kennee ilmummaa ani siif kennee nutu hin taane uumaa rabbiitu nuuf kennee ani mana kana keessaa kutaa tokko naaf laattee jennaan waan biraa sirraan barbaadu qabeenya haadha kootiis jedheen sirraan haradhu jedhee deebiseefi kan ilmi inni fuudhu ittiin qaanofne anaa fi abbaan isaatti qaanofne. Sanarratti mucaan kun hanga gaa'elatti seenutti dubartii bira ga'ee hin beeku. Kanaaf siyaasa gaa'ela keessa jirus hin beeku. Anaa fi abbaan isaa keessumaa immoo ani gaa'ela kanatti akkan seenneef nan kadhadhe. Homaa amansiisuun hin dadhabe. Booddee irratti yoo ati jaallatte egaa ani maaliin godharee booddee garuu ergatti seentee booda qalbii mucaa kanaa akka hin cabsineef of eeggadhu abdii taatee fi gaa'ela dhaabbadhe jettee waa biraa keessa akka hin seennee jedhe na akeekkachiise. Kanaan abbaan isaas cidha nan godha kan jedhe dubartii fayyaa taate yoo fuute malee hin godhu jedhee didee. Baatii 2 booddee abbaan isaa jaarsa sotoon ergiin mucayyoo kana qabatee nu waliin jiraachuu eegale. Abbaan isaa erga haati manaa boqottee booda siree ishee waliin irra ciisaa ture. Haadha manaa lammataa fuudhee siree haadha manaa koorra hin ciibsu jedhee hiikee mana duuba kaa'ee anaaf inni lafa bullaa. Anis akka tasaa lafan jaalladha. Kutaawwan manaa nuti keessa jiraannu baay'ee babal'oodha. Kutaan ciisichaa, kutaan saalonii, kutaan keessummaa hundisaayyuu baay'ee babal'aadha. Bara gaarii mana ijaaramedha. Kanaan otoo jennuu baatii 1, baatii 2, baatii 3 otoo jennuu ilmi abbaa manaa kiyyaa fuudhee naannoo baatii 6ffaa irratti akkoon kiyya haati koo ni boqotti. Anaa fi abbaan manaan koos daa'ima keenya qabannee gara gadda kanaa deemnee nagaan gadda irratti hirmaannee utuu deebi'aa jirruu konkolaataan daandii irraa maqee nu jalaa galagala. Gara nama 63tu konkolaataa kana keessa jira. Abbaan manaan kiyya daa'imni akka miidhamneef jedhee karaa sibiilli jiru of qabuun konkolaataan si'a 3 galagalee yeroo dhaabbatu abbaan manaa kiyya dabalatee namni 6 konkolaataa kana keessatti baay'ee miidhamaa. Rabbiif haa galatu namni du'e hin jiru. Abbaan manaan koo dugda isaa si'a 3 galagalu konkolaataan sibiilli daa'ima keenyarraa dhorkuuf jedhee itti hirkatee rukuchaanii ture. Kanaan guutummaa guutuutti dugdi isaa har'a hojjechuu dadhabee sibiilli keessa nam'ee fi qabattoodhaan hidhamee yoo guddate of danda'ee kan dhaabbachuu danda'u daqiiqaa 5 sanaan ala ciisaa oolaa. Mana yaalaas yaallee wanta danda'amu hundumaa dadhabnee booddee irratti baatii 4 booda kana fayyisuu kan danda'u karaa nyaataa yoo ta'e malee karaa saayinsii fayyaa kanaan ol deemuu hin dandeenyu jennaan manatti gallee. Kanumaanuu waliin jiraachuutti fufnee. Abbaan manaan kiyya sa'aatii dheeraa soofaarraa televezyiinii banatee hojii dhiisee ilaalaa oolaa. Maddi galii keenyas gatii mana kiraa ture. Gatiin mana kiraas sirriitti nu jiraachisaa. Kanaan otuma jennuu otuma jiraannuu ilmi abbaa manaa fuudhee waggaan 2 darbaa. Turtii waggaa 2 booddee ilmi abbaa manaa waan si mari'adhaa jedhee na gaafata. Anis maalinni jedhee yeroon gaafadhu ani haadha manaa koo waliin jiraachuun dadhabee ishee waliin ciiseen gammaduu hin dandeenye dhukkubbii malee miira kan jedhamu gonkumaan qabdu maallaqa kanfaleen dubartii diidaa fayyaa waliin ciiseen ture. Haa ta'uutii garuu garaagarummaa guddaan argee akkamittiin kana waliin umrii koo guutuu jiraachuun danda'a jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis ati isa umrii kee guutuu jettaa konkolaataan erga galagalee booddee anaa fi abbaan kee waliin ciisnee hin beeknu. Ani yeroo hundaan barbaada inni garuu kana gochuu hin danda'u. Kanaaf amma anumattuu wanti hin godhu bitaanatti galee jira. Kan keellee durumaayyuu sitti mee jennaan na dhaga'uu diddee itti seentee amma danda'ikaa takkaawatti seenteettaa jedheen isatti dubbadhe. Kanaan innis ana biras karaa abbaasaa rakkoon akka jiru hubatee ija haadha manaasaa fi ija abbaasaa ilaallachuun na tuttuquu jalqabe. Daa'ima otoo rabbinaaf kennee 2ffaa 3ffaas umriin kootoon darbiin
qabaachuu nan barbaada. Fayyinni abbaa manaas ta'e fayyinni haadha manaa ilma abbaa manaa kiyyaa baay'ee yaaddessaadha. Kanaan anaa fi ilmi abbaa manaa kiyyaa halkan mana keessa wal barbaannee innis haadha manaa isaa biraa ka'ee anis abbaa manaa kiyya biraa ka'een walitti darbuu daqiiqaawwan muraasaaf waliin ciisuu eegallee. Wanti kun nu biratti araada ta'ee itti fufuu jalqabee. Kanaan otoo hin jiruu haadha kiyyaaf bilbileen wanta irra jiru daa'ima godhachuu akkan barbaadu haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo kanaaf hanqina akka qabu yeroon itti himu namni yeroo dhukkubsatu dhiisaniin deemanii bara qofaa taate bara daa'ima dhabde Rabbi karaa isaa dhufee daa'ima siif kennee kan qabdu Rabbi siif eebbisnaan si gaanaan jette. Ani garuu yaada haadha kiyyaan fudhanne walqunnamtii kan hin qabu immoo ilma abbaa manaa kiyyarraa waliin hin qofaam. Tarii otuu gadameessi koo fudhatee daa'imni gadameessa koo keessatti uumamee ilma abbaa manaa kiyyarraatii daa'ima godhachuun rakkoo qabaayii jedhee sin gaafachuuf seenaa kiyya siniif hin qoodee. Haalan keessan jiru hubadhaatii yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Waan isinitti dhaga'ame yaada keessan komentii jalatti obboleettii keenyaaf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha galgala qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.